Daaraa gooteeti as deebitee aayyoo takka arraan tana nyaachisi araarsi akkuma dhiyoo tana khiyaar bashiir tokko garteemi aayyoo takka gammachiisi jedhaniini achuma dhiifamaa wanti hundi dhumatti ammaan tana barana qofa Hussein Maabaraa kun gargaarsa 15 ol irratti hirmaate osoo an taa'ee nama gargaarsu mucaan Sawaan kun nuti haasa'u jirruu fi sawa Hamza. naa gala ammeenya tokko walitti hin qabdan san namuun ni hubataa dhiisan Dhaga'e nuti waan jirarra haasa'u jirra dhaga'e Hamza siin galleeti. naa Dubbiin gala waan boo inni Hussein dhagaye ati No, galatoon irratti hin duulle Hamza, dhugaan dhaabbattee Hamza, qoy ilaal Hamza bakka ta'etti sirriidha. Garuu amma bakka jaalibsaan gaafate sanatti illee anillee naxibii takka niin qabaanii waan takka waan gaafadhu niin qaba Hussein ana obboleessa kiyya. Arraa gartee gaafa uummanni irratti duuleedhaa fi Hussein Maabararaan dubbanne gaafa gartee namni gartee arrabsaa tureyyuu akka obboleessaatti akka nama naannoo teenyaatti irra dubbanne miidiyaa irratti hin baana beeku. Hedduun nu arrabsaa ture jalqaba namni Hussein Maabaraa gaafa gartee nagatii akkas akkas jedhaa turan namni irraa wanti jedhee nuyi tokkoffaa isa kana jaalibsa armaa gaafa bareedu. gaariitii guyyaa laa'ii fi namni kuma afur nu laalu jiru mana kiyyatti komantiidhaan taa'insa kutanii Hussein biraa'uu bee kuteenni. Ana Komantiidhaan qoy galatoomi jaalibsa an viidiyoo takka Hussein kiyya wallaani waan kana si dawwalini si gaafadha jeen ture jaalibsaan amma kaafnaan galuu warri naan dhufte dheengadda namni wayii gastii si galchee namni gaafa san si arrabsaa ture namni itti dheengadda sappoortiin goote namni wakkalinnaa bu'ee jee namni gandasaa maqaa gandaatiin deemee bakka isa bu'ee maqaa gandaatiin isaaf lallabee isaa maal ta'e akkasi kufee hafee namni gandaa fi gosaan deemu akkasi kufee hafee jedhe namni san viidiyoo namni waraabee waasaaf na arge waan sanii yuunau awan liiv irran ture jaalibsaan gaafii bareedduudha kaasee waan sana illee Hussein maaliif ayyame namni gartee dheengadda akkatti cabxuuf sirra duulaa ture arrammoo arra gartee ati giiftii kan itti sappoortii goonaan eessaa yaada san fide kun immoo Hussein maaliif gammachiisee Hussein bira taa'ee osoo ati bira jirtu akkamii yaada san dubbate jedhee wallaahi anu hedduun dhagaame garuu siin gaafanne yaa siin gaafadhe jeetumaan obseetu. asumarratti otoo seera itti dubbanne asumarratti irratti dabala waliin nu deebifta. Waliin nu deebifta irratti dabala. Ayyee. Hamzaan harkaa fuudhe. Nuti gaafa sanillee waan ija si beeynuuf garuu ija si beeyin ati nu wallaaltullee nuti karaa kanaas gaafa duraanii si qabee nu fide sirra dhufnee waan ati taate si beeyna yoo akkam xiqqaate karaa kanarra waggaa 20 ol jirta malee itti gadi hin jirtu ilmi namaa kas hin beeyne hin jiru. Yoo xiqqaateen parasantii 100 keessaa 98 yoo tolotti oolte malee hin miine kamiite harka lama taa'ee yaadan. Nuti guyyaa san akka ammoo sirraa dubbannetti galata sirraan barbaanne kannaa kee sirraan barbaanne maqaa akka nu faarsitu sirraan barbaanne namummaa kee qofaaf dhugaa keetii fi dhugaa uummataa dubbanne adda gallee guyyaa san booda Hussein Maabaraa diima gurraachan jenne guyyaa san garuu nama sirra duuluudhaaf ilkee qaratee taa'aa jiru harkaasifuun atuuni beeytaa amma immoo namni san gaarii nu godhee nu hamaa maaliif godhe ati bakka san maa hayyamteedha galatoome ulfaadhu sirraa muutii godhadhe. Bareedaadha. Wanni kun waan hedduu nama dalagaa takka dalaydee gaafa dalagaan ta'e galma si geesse akkuma mucaan tokko keessi wajjin dhaabbataa ture jinniin viidiyoo takka waraabetti irraa waraabee jinniin isin dura irraa waraabee waan kana akkasumatti akkuma jecha mucaan jetti waan dalayde takka ooyiruu dalayde takka gaafa isin firii si godhattu si gammachiifti deebisaan keessan dalagaan isin dalaydan firiin isinii godhachuunu jalqaba gammachuu tokko abdii tokko hamilee tokko lamaffaadha hajee angaadho isaan beeku ijoollee miidiyaa tanaa fi haala miidiyaan beeku dabbaali an deebisaa kan nuu dhiisi achirratti akkasii mitiin jennee wanni inni jekkuma caalaan jee gaafa Hussein Maabaraa jalqabaaf naa irratti duulee jee tokkoffarratti akkas jechuun isaatu dogoggora inni jalqaba hin duulle erga mana jalqaba muraadiin erga kaasee ijoollee xiqqoo takka dabalatee ijoollee xiqqoo san dabalatee urgaa rabbii si haa urgeessu bunarratti dhuftan jaalamsaa fa'a hundinuu urgaawa akkasitti achirraa caalaa nuuree
leencumaa sodaannee isin dubbisan gandummallee hin goone wallahi gandummallee hin goone naannummallee hin goone dhuguma jirtu dubbattanii dhuguma jirtu maxxanstan. Mucaan maxxansee poosti godhee namni anarratti erge. Namni irratti ergee sheernarra godhanii achirraan kanatti dhufu ta'ee naaf dhufee gara sabboonaa fi si walitti dhufnee achirratti affeeramne. Inni kun immoo dabbal kana booda ture erga mana kan keetirraa galgala duraa bullee booda yoo kayaa dattan taate viidiyoo jira taarikaa wajjin. Kana booda haala dhaaddannaa lamaa maal jee keessattuu viidiyoon qabaa bara laala maa waa'ee kiyyarraa waan narraa hubattan FB kiyya jala gaddeemaa laala. Takkittii ta'in sheerin godhin ta'in gadin dhiifatin hin qabu. Maal jee yoonin sa'aa 24 keessatti Hussein Maabaraatii fi maatii isaa ani dhabama hin goone gattaa'een fincaanaa malee dhaabbadheen fincaanu waan dhiiraa miti sagaleen tun ni waraabamti nama 700 jira sigalee akkasitti miseejjira walitti dhuflee akka dhiiratti amma iskirshut godhee amma sa'aatan ol si baasuu danda'a yoo ati waan jette kanan goone ati dhuguma dhiiraa miti yoommoo waan kana goote ammana tokko adaamaa keessaan si kannaan jeen. Dabbal mana isarratti naafeera akkuma quba qabdan. Gaafa naafeeran ani gaafa sanin dhayne ni nafe. Achirraa jala deemee innillee waan san holola ta'uu isaa akkuma narratti duule san irratti holola ta'uu isaa dhibbaan dhibbatti. Nyee jechuun. Immoo jechinni algadda irratti Dabbal. Hussein Maabaraa akka cagaafa nuti irratti duullu akka biyyummatti illee akka carcaritti illee ijoolleen keenya jettee dubbataa turanii je. Angaafa sanuu waan inni amma algadda san dubbisan irra jeessa addan isinii baasa. Viidiyoon isin waraabamtee jirti. Maaliif har'a Hussein Maabaraa faarsitaa jennaan laboon faarsuu kanas gaafa duulanis numan duule. Har'a immoo gaafa hojii isaa bareedaa argus dhaabbadheetiin dubbadhee gaafa sila akka gandatti Hussein irratti maa duultan yookaan akka biyyatti maa irratti duultan gaafa ijoollee warra carcarnuun jettellee nuti irratti duuluun dhaabne har'a immoo erga inni nama gaarii ta'ee dhufee ergan arge faarsullee mirgan qabaa jecha ja'u irratti jee malee namni kun walitti nama naquu deema malee akka isinillee qeequtti miti akka isinillee tuffitti miti an dhugaa irkuun dubbadha. Bakka Akka nama kanatti isin irratti duuletti illee hin jenne inni akka nama isin na bira dhaabbattanii inni immoo isin irratti duulettuu dubbate. Duulee irratti yaada immoo dhugaa isaa argeetiin dhaabbadhee. Qoy gawaata kan si dabala Malee namni naafi dabbaan irra wallolee hin jiru. Wani naafi dabbaa irra misee jira illee keessaan illee wallolee wal arrabsee walitti dhaaddate hin jiru. Muusha muraadee akkasuma. Ayyee waata kan si dabala. Ayyee waata kan si dabala. Haala tuffii keessaniitii fi haala kanallee hin xuuyne wanni inni irratti dhaabbatee dubbatu Hussein Maabaraa edalee hin Yaa jessee wanti inni kanninaan dubbate laali yaa har'a ol baatee faarsitee isaan jennaan lakkii an gandummaa millee gosummallee miti irratti duulaatiin ture namni narraa arrabsee hin jiru namni na dura arrabsee hin jijjiru je. Ayyee mee takkanarraa baasi Hussein kiyya diimaa kiyya takkanarraa baasi. Fakkeenyaaf ilmuma namaa ta'e nama 800 jira namni kun hundi waa dhagaa waa hubata. Fakkeenyaaf aniin kun ana caalaa natti ilaaltee garte kuni kaleessa dogongora ati qabdu san yookaan immoo akka ilmaa namaa dogongora kana ragaa sirratti hin agarre yookaan ragaalee tokko sirratti bahe ragaan tokko sirratti dhufe namni kun nafati waan jalqaba wajjin keessaa haasa'u ni yaadatta ni beekta asirratti hin dubbannu waan akka dhuunfaatti haasa'u nu baana. Ati kana naa goote jedhee fakkee eewwa asiitu kana naa godha siitutu maallaqa naa kenna siitutu sappoorti na godhaaf ani siin dhaabbadhu laal ani ilma namaa kun namummaa lagateeti karaa gartee intaanetti nama oofasii waliis oof tokko amma inni deengadda silaa ati akka nama tokkootti nama jabaasi ani namaan hedduu kabaju baay'ee obboleettiin tiyya si bira turte ni beeyta you know obboleettii tiyya taasisee olgeeti amma uumaan kan dhuftee na bira jirti taa'adeera kiyyaa jechuudha tawaggaa si bira ta'e ani waan si beekuufin waan nagartee sitti dhiyaadhuufin gaafa gartee ummanni gadi bahanii sirriitti yammaran akkana waliin
ati naan jettee kanatti narra duulanii jennee maaliif sirra duulanii kun jibbisuma dhuunfaati malee ragaa isa qabatan immoo ragaa fidanii ani baay'ee sababa kan keetii arrafamuu bira kutee yoo yaadatte FB kanarratti komantii nuti na jibbisiiftee guutuu isaa quba qabda baay'ee lammaffaa deebii mana jaalibsaa kana gaafa arrabaan kaattuu kauseentuu miidheena isinii qabalee hin jeerin jiru garuu wani kanat dhufee ajandaa kanas irraa dhaabaa maallaqa naa kafal yookaan ani itti dhaqee beekaa dhugaa nu qabdi yookaan ani itti barreessee aboo ajandaa kanarraa dhaabaa qarshiin isinii kafala keenan jeen tokkoon qabu warri na dhufu lolumaa walit dhufnaa arrabumaa walit dhufnaa komantii tantee jalqaba guyyaati suuraatii maxxansite komantii san ilaa ammatti iskirshuu godheen qaba waan hunda caalaa nama beeku akkan namuma bakkaawwan namuma yaadaan xiqqishoo na gargaare yaani irratti tuulaman guutuudhaan hin beekas mataan sabboona akkan jalqaba mana caalarra mana jaalibsarra dhufne arrabaan gabbu'e ati mataan kan kee arraba saniin gabbuute aartee jechuudha. Ya guutuun ammas komantiin kun namni kumni 2,500 kumni 3 jire guutuun komantiin na arrabsuu turan. Koo egaa amma waan tokko jira beeku waan walii hubannu tokko jira. Ilmi namaa jalqaba amma deengadda fakkeenyaaf sibira taa'ee anamma fakkeenyaaf anis ni yaada atis ni yaadda fakkeenyaaf nu hundi keenyayyuu yaada dhuunfaas qabna yaada waloos qabna. Amma fakkeenya namni tokko gaafa ani sappoorti na godhiidhaaf si hin deeggarre. Amma fakkeenya namni tokko gaafa jalqaba si arku hattuu siin jedhee leebaa siin jedhee akkasii maraataa akkasiin jedhee arrammoo arjummaa kan kee harka kan kee harkee arra gartee of gaarii godhee nama gaafsan immoo gaafa gartee namni si duulu si balleessuudhaaf agartee akka ati arra mul'attee sadarkaa kana hin geenyeef waa hedduu dalagaa ture ifii gaarii if godhee nu warra gaafsan si dubbateeyyuu hamaa nu godhuun isaa tokko dogongora akka yaada kiyyaatti inni lammaffaa immoo ati silaa kaasira jirtu kun maaliif kana jedhe beektaa an bar dawwalaan illee dawwalaan wajjin haasofneeti dawwalaan naan jedhe bar baay'ee zawwee naan jedhe obboleessa kee maan taane caalaa akkasii miti jedhe isa si qofa osoo hin ta'in abdii dadarillee kaaseetiin haa tuqee dabbaal baay'ee an dhugaan sitti ma wallaahi kajibaa miti amma fakkeenyaaf dubbattee illee maqaa isaa hamachuu ta'a soo garuu dhiifa manaa godhaa maaliif maqaa namaa hamachuun barbaadu maqaa namaas kaasuun barbaadu waan ta'eef isa qofa osoo hin ta'in abdii dadaruu kaaseen maqaa naadhee baay'ee zawwee isaaf akkasitti dubbataa turte maal tahaa turte namni ati dubbataaf turte tokkichisaayyuu si biratti haa agarree hin jiru sadarkaa jirurra gee maaliif beeytaa ani ilma namaa kana dhugaa isaarra dhaabbadhee yookaan immoo wanta inni yeroo san qaburra dhaabbadheen dubbadha malee takkaa ilmi namaa kun dhufee na bira haa dhaabbatuudhaaf wallaahi namaa dubbadheen beeku ammaas gosa isaa gaafadhee amma fakkeenya qoy laaf gaafa geema taphattu waan biraatii maqaa isaan na barreessitee geema qabadhee anaan jettee ana biraan ni qabda risaalaa takka. No, in janne bara waan kasi miti ana waan kasi bira. Kuni duuba kuni si boonsa moo si cabsa. Anna boonsa bara nagatii fi xiyyeeroon qabaadhe fakkeenya bakka kana dongora qabdan yoo naan jettan isinii fudha ilaal. Isa tokko san qabadhu. Jechuu barbaadeeti bara dogoggoruma tokko hin qabdu jechuu barbaadeeti bara. Eewa maaliif dheengadda si dubbadhee harka tileenca naa kan ituudhaaf ani sitti hin barreessu maaliif arrammoo dhageeha amma namoonni keenyas gubbatti irra hedduun isaanii jalqaba kana keessattuu manni keenya kabaa kun tokkoffaa manni keenya kun gosummaadhaan guutame wanti inni hojjetuu fi wanti inni yaadee deemu guutuun gosummaa irratti hidhakatti gosummaa hidhatee jirayyuu yeroo isin jedhu namni gaafa jalqabaati waan san daleedu si galaafate waan garagaraa asirratti dalagaa ture hundi erga geessaan deebinee gosa wal gaafanne namuu deebi'ee afoo nu jedhee gamana garagalee silaa wal qabatee namni kun waliin horiiwwan jammare ni beekta illee tokko ni beekta tolchitee bareechitee beekta seema bara eenyu walitti soo immoo ati dheengadda gaafa namni si bira taa'e akkas ta'u ana obboleessa kiyya hamaas ta'ee gaaris ta'ee arralee jibba namaan qabu garuu ati itti dhiisuu kan keessa na dhagamee ture an viidiyoon arge baay'ee yeroo san liiviin ture akkasitti akkas ta'anii gaaf san akkasi gandummaadhaaf kana dalaganii arrammoo nuti kana dalaynee akkasitti akkasii jedhe kuni maali namni tokko ati yoo isa sappoortiin goote ani ittiin gammada baay'ee lamin obboleessa kiyya yoo harkate hinaaffaa isaan qabu siigalee miti anis yoon sappoorti ta'e hinaafuu hin qabu baay'ee namni tokko
Ani iyyuu waan kana hin dubbanne ani iyyuu bar zoonama hinaafutee obsee maabaraa akkamitti akkas gootee maa dhuftee sappoortii nan godhinni akkas goote siin jedha bara amma nama tokko tokko zootee wallaahi rabbi halkan kana nan bareessini wallaahi billaahi ni jedha. Dubbiin you know namni ni beeka jechuudha namni hundinuu. So ani iyyuu takkaa wayittuu laallee immoo gaagazee sibira taa'ee ani baay'ee wayii zoos duubatti illee dubbate amiraati miti. Sibira taa'ee immoo yeroo inni gartee akkasitti akkas ta'an jedhu silaa dhiisuun qabdu ture. Garuu waan namni maa rakkoon qabu kun wanti xiqqaa kana boodas ganaa wanti hojjennu hedduu jira walaa waan san yaadeen ture daafuu wanni dhagee wanni inni jee gaanii tokko waa'ee miidiyaan fayyadamuu hin beekusi irraas kana gaa dhugaa walitti himuun bareedaadha. Irrumeeroo hedduudhaa waa'ee miidiyaa irratti ajanduma dhufe kanaan nama kan hundaan wal bareechoo turaan dursee deebi'ee immoo jechi dabbaan achirratti je maaliif usseen maabaraa dheengadda leenca dubbii tana sirra dhaggeeffadhaa leenca naa kannite jechuuf leenca sii kanne jechuufi usseen maabaraa irra ol baaftee poostii gootee nama gaariidha jettee. Je'aniini mire achirra dhaabbatee usseen maabaraa yeroo jalqabaatis anis itti duulee namni narra gaggaragalchin jiru jee viidiyoo gaafa san narratti waraabellee as qabee itti banee uummata agarsiise. Deebee teena nama gaarummaa nama gargaarellee gaarii dalagallee banee agarsiise. Arras dheengaddas kana dhageetin arrabse arras immoo gaarummina kana argeetin faarsuu dandee. Keessa kuttee ijoollee warra jarjar akka naannootti illee inni waan ganda keessan hin ta'iniif irratti duulamaa jedhanii gaafa isaan lolaa turanillee ani irratti duuluu usseen maabara irratti hin dhaabne je. Sigalee wanni inni irratti je ajandaa ijoollee takka taanuu baasanii viidiyoo achirraa baasee ani waraabee ergeef jechuudha. Tana keessatti gaanamma isin tuqee bakka tana keessatti gartee miidhaa jeetillee yaanne lammaffaa. Isiniin kun gaafa na bira dhaabbattan san akkuma isinuu reeffattan awwanni akkanaa isin boonsan jaamalee isin fokkisan jiru. Osoo gaafa sa waan akkanaa nu goota ajandaa kan akkana goonaan nu jidduu jiraatte dhugaadha. Itti gadditan. Osoo naanuu galata keessa wallaalee gaggara galcheetu isin arrabse isin waan qulqulluu taataniif arrabni sun isinitti hin qabatu jeeti yaada. Maaliif durumas dhugaan dhaabbattan ammallee dhuguma saniin dhaabbattan. Akkasuma immoo kanaa miti. Waan akkanaa nu godhiin isin biraa ana bira jirti hin jirtu. Guyyaa takka kaardii nu ergiin naanni jettanii kunoo sabboonaanis dhufe ibsaanis kana atis caalaa kana yoo sun isin bira jiraatte xiqqaadha dhugaadha. Garuu waan akka kiyyatti bakka tana keessatti waan gaafa erga ajandaa san dhumatellee nama guyyaa takka keessaan na dubbiftanii boogaa maali wanni shaayillee nama naan jeemiti. Duba kun leenca isin godha malee gatii dubartii isiniin kan ure. Sama jiran salaam alaikum. Kanaafummoo waa'ee immoo dabbaalii deebisaa akkasii san kanuudhaaf wanni inni irratti jee fi wanni inni jee waan dhimma kanaa walqabatu miti dhimma viidiyoo waraabame irratti jee. Kunoo laalaa arrabseetiin jira mee laalaa ganan arrabse. Haganan itti dhaaddadhe. Haga wal bannaa fi dabbaan lama barmisee jiraan keessaan bar hamma lubbuu takkatti wal addan akkasumatti as baasee agarsiise. Mee Hussein Arra garuu keenya paarteefis nama akkanaa dheengaddeetti ergannee nu barbaadee nu baasee malee arra gosummaa jettanii qara biraa oftanii miti. Gaafa silaa namni itti duuleetiin dhukkee irraa kaasee waan jiru dubbata. Hussein Maqaa keessan immoo osoo abalullee hin jeein gaafa akka gandatti illee ijoollee warra calce waan gurraan dhagee waan isa bal liifii gubbatee nyaasuun jirraa beeke namni booda kijiba xiqqaata. Gaafa sanuu ani irraan dhaabbanne ittuma duulinsa ittuma fufee kajawtee sabboona afaanii dubbii qabee dhiifama. Alaa kulleen gaayoon balleesses isin ilmaan irra xixiqqaati. An obboleessee irra guddaati isin araarfadhaa dhiifaman isiniin jaa. Galatoomii jaallisaan hangaleen wanni raasaa jirtan kun. Naasii galchaa. Naasii galchaa. Galatoomii Hussein ulfaadhu ani komii takka hin qabu. Komii takka illee hin qabu gaafiin si gaafadhee nuti gaafa san sibira dhaabbachuu keenyatti ni balleessine moo ni tolchineedha. Takka lammaffaa immoo
wanni san badiidha jechumaa fi sadaffaan ammoo guyyaa tokko mana kiyyaratti ol baatee namni wayii maal asii goota siin jedhee kee fiigaa kutte maaliin isa godhe gurbaa kana jedheen hanga irratti gaafii natti ta'u jira sii galee wanni waan kana si gaafadheef kanaaf malee ani Kan bisa tanam be ko ibsa kai enyu nanje jalibsa enyu tumala si gota nanje kute akuma imi asuma basi no ana dia kai san kan be ko ka kiban be enyu mala si gota nanje ni si biro kote ara konga bo komanti da ani abalu sinjo an komanti lal waran komanti ti ya million no barrete attu barra barkasani ti ni jari lalle akkasi sanifu ani komita kasin qabu abbaa feeteef giiftii kennuun Aboo mirkaana jirraati naayib siyaa Hussein itti deebita waan raasaa jirtu naan galleen. me asi hubachiisanii jaalibsa ibsi akkasi alaa kulliyaan ayyee obboleessa keessan kumatuun waan isin dhiphisuu miti ani immoo kumiin kumatamee dhiifama isin gaafachuudhaaf waan ana xiqqeessuu miti waan na cabsuu miti abbaa fedhe obboleessa kiyya kanarra xiqqaadhaa yoo natti balleessee dhiifama gaafachuun dirqama kiyyaa dhiifama isin gaafa takkaan ol bee dhiifama nama gaafachuunis waan isin ajaa'iburra gaafa ajandaa akkasitti deebisan ilma namaatiif Yaala guutaa gaafa ajandaa. Yaala kiyya dhiifama naa laale Hussein kiyya adeemsa keessa haasawni keenyaa galaa jira. Laal waan tokko jira. Miidiyaa kanarratti gaafa ajandaan kee kaa'usanii diinaa fi firri kee dhaggeeffadhu gaafa ati waa harkaa qabdu miti. Firri keetis gaafuma rakkoo sani dhaggeeffadhu. Gaafa ajandaan guddaan sirratti banamee maqaa hattuutiin namni sa'a 24 laayifii banatee halkanii guyyaa hirriiba dhabee gartee obbolummaatiin dantaa takka dhabatti jechuudha. Dhaggeeffadhu dantaa takka dhabatti Hussein. Waan takka hogguu gootu waan san gaafa dhugaa fi kabajaatti qabdu gaafa gootu wannichi boodaa sin laallatu maaliifi haala qilleensaati. Dhaggeeffadhu ammoo Hussein maabaraa gaafni namni gaafa ati miskiinaatii fi gaafa ati sagalee hin qabne gaafa ajandaan sirratti kee dhagaa sirratti darbe san diina keeti. Ammoo gaafa ati jabaattee waa namaa godhuu eegalte gaafa si faarte namni san dantaa isaatiif sirratti hirkate. Sigalte kana beekuu qabda namni nu hundinuu beekuu qabu. Sigalte hada kalaamul aakhir kana ajjetti waan hojjennees ni beeyna waan hojjennees itti boonna saniin alatti immoo Hussein maabaraa abbaa barbaade bira dhaabbachuu mirga qabdaa arrallee borullee ijoollee harargee geemii yoo qabeenya qabaatte tabsi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsi ushuqi. Saniin alatti nuti immoo gaafa ajandaa sanii qabxii takka dhaba ajandaan sirratti kaanaan ragaa fidadhaa gurbaa kana maqaan xureessinaa jennee halkan tokkotti ajandaa san cufne sirraa. Ajandaa san cufne bar sirraa nuti amma manuma jaalibsaa kanatti gurbaan yoo waa balleesses nama keenya. Namni waa hojjetu waan dogongora. Garuu maqa balleessii viidiyoo waraabuu caalaa dhiisaati ragaa fidadhaa jennee ragaa sidhaban. Ragaa sidhabanii bar shari'aan Saayiraam Hussein ragaa sidhabanii qaamni kaan ammoo faaraaluma manaatiif halkanii guyyaa laayif irra beeyiyyuu fi Hussein asiyyaa maa irra yoo dhagaa sirra dalbuun itti fufe. San nun galchu garuu haasaa guyyaa tokko haasofnee waa'ee keessan dhaabne kan sanii asii immoo atu nama yaadu nama umriin isaa waggaa 40 nama guddaadha. Qaamni gaafa ati rakkoo si biran dhaabbatin ka gaafa ati waa kannuu eegalte gaafa ati jabaatte gaafa ati gartee harkaa hiixachuu eegalte si deeggare hundi kuni atu waan itti ilaallatu ni beekta. Si galtee? Kanaaf sani mirga keeti ammoo nuti kanuma gaafa duraasan. Arraas boruus nuti kanuma gaafa duraasan abbuma fedheefu jechuudha. Dantaa takkaaf dhaba nama hin faartinu nuti. Dantaa takkaaf dhaba nama irratti duru haqaa fi haqaan dhaabbanna. Dantaa takka miidiyaa kanarratti maaliif? Miidiyaan kuni giiftaroonni ati immoo giiftaraa miti nama biyyuma nuti jirru. Giiftaroonni biyya baqaa jiru daaspooraan kunu giiftii gosaan kannuu ni jirti. Miidiyaa kanarratti jechuudha. Gosa namni dhabe hin jiru namuu if danda'a miidiyaa kanarratti. Feetu gosaan dhufe, feetu ilmaa adeeraatiin dhufe, feetu abooteetiin dhufe. Namuu if danda'a. Garuu waa wajjin qabnu qabna waan adda qabnus qabna. Namuu mirga walii eegee akkaataa walitti itti deemtu yoo deeme gaariidha.
amma waa'ee Hussein Maabaraa irratti Hussein Maabaraa jalqabarraa kaafnee rakkoo akkaataatti miidiyaarra dhuftetti ajandaan kee kadhiirummaa ka sibira dhaabbachuu hatta ijoolleen xixiqqoollee warri gaafsan sibira dhaabbatanii warra saniituutu galata sii qaba. Yoomiyyuu taanaan seenaa ta'e keessatti wanni ati hin irraanfanne gaafsan dantaa takka hin qabdu giiftii namaan kennitu ati fayyaalee isaa dhufee jechuu gaafsan. Si galtee Hussein akkammaa kanaa miti. TikTok irratti giiftara leenca namaa kannuu namni faarsuu irra eegalee eegaa ati qabeenya warra qabeenyaa kana silaa nama jeesee giiftii kan hinnaaniif leenca kan hinnaaniif udaa yaasaa jechuun namni asirraa sadaqaa kadhatu kun hundi jechuudha. Nama tokko maallaqa keetiin alatti yoo si jaalate miskiinummaa kee keessatti yoo si cinaa dhaabbate qofa ka onnee ta'e keessa siidaa dhaabbatu. Gaafa ati jabaatte immoo akkuma abbootii qabeenyaa akkuma mootummaati akkuma abiyyaa amma kana dhageeffadhu. Gaafa ati immoo harkaanii jechuu humna baafte ka duraan si jibbu sanillee si deeggara. Waan akkasitu jira. Ammoo irra caalaan filatamaan namaa kan nama gaafa ati rakkoo keessa jirtu ka ati sagalee hin qabne ka diinni gamaa gamana asirratti dhagaa darbu san si cinaa dhaabbate nama filatamaa jechuun sani dantaa takkaan alatti jechuun sen kana ni beektaa. Sabboona. Waan feetellee yoo ta'e nuti haara sitti Sabboona salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Galanni dhiiraa guyyaa dhiiraa gala. Galanni dhiiraa waa miidiyaa irratti hin galu. Arreefu sunuman dubbadhe. Maalin dubbadhe loonarraa illee ijoollummattan dalagaa takka akkuma jinniin dheengadda viidiyoo tokko raabeen jee dhugaa isaa waraaba. Inni si wajji beeki gaafa san yoo ka yaadattan ta'e. Ni yaadattaniimi? Akkuma inni jee gaafa isarratti duulan sadarkaa sanitti duulanii arrammoo deebi'anii akkana jechuun otuun na gammachiisa malee nan gaddisiisuu jee akkasumatti isinillee wanni isin gootan anaaf dhala kiyyaaf seenaa tiyya keessatti hin badu baduuf isin ta'u nama dagarsu miti waan hunda caalaa kana gammachiisu narraan ijoollummatiin isiniif hima waan hunda kana gammachiisu waan takka nuu godhiidhaan maletti dantaa teessaniif maletti dhugaaf dhaabbachuun keessan kuni isin xaliilchaa isin bareechaa isin boonsaa guyyaa isinii qaba. Kanaaf haasonni guddate irratti hin fe'an jedha yoo isin dogoggore dhiifama isin gaafadhaa wanta barbaaddeen isin yaadabama. Ajandaa kanallee ilaalcha isaa laalee tumaan haasa'e malee gaafa waan takkatti amantee garaa qulqulluu yoo goote bari inuma abbaan fedhee yoo waan fedhe dalage ati waan saniif yaadan qabdu. Si galtee? Bar kun seenaadha. Bar seena dalaydan na fakkaate. Seena dalaydan bara. Seena jechuun anu kaasuun kaane ani waan takka dhugaaf kaatee nama tokko bira dhugaa inni qabuuf dhaabbachuun akka Hussein Maabarattu osoo hin ta'in akka Oromottu abdii guddaadha namatti hora. Abdii guddaa nama biraa qabdan. Namni sobaan sirratti duulee fi namni dhugaadhaan si bira dhaabbate isaan hundinuu seenaa qaba. Ka sobaan sirratti duulee seenaa qaba. Ka dhugaan si bira dhaabbate seenaa bareedu qaba. Ka sobaan sirratti duulee seenuma sobaa san keessatti galmeeffama. Ka dhugaan sirratti duules immoo dhugaan dhaabbate si dhuguma saniif qaba. Kanaaf hangaana biratti naa miti dhala kiyyaaf ilma kiyyaafuu seena jeetii yaada hedduu galatoomaan isiniin jaa inuu akka kiyyatti nama hedduu takka nama bira dhaabbe tokko deebisee dubbisuun hin qaanfadha akka kiyyatti amala kiyya wallahi mee hunda laala nama gaafa sannadee garuu hunda mana isaaniitu hin dhaqu liifi isaaniitu ol hin seenu nin qaanfadhaa'u maaliif yoo jettan sungaa keessa kiyya anaaf beeka kaayoo kiyya akkasi garuu akka gandatti na biran dhaabbanne akka gosan na biran dhaabbanne akka biyyatti na biran dhaabbanne akka dhiiratti dhaabbattanii dhugaa kan as kannadhaa irratti fidadhaa jettanii dhugaa uummatallee osoo hin dhoysin dubbattan sanuma immoo garagalchanii isin arrabaan komantiin anaddaran isin arrabsan.
Ani gaabbaa miidiyaa ta'ee ati miidiyaa beekachi deemee ajandaa godhee nama kanaa wajjin hin iyyu ittuman dhiisa. Kanaafuu jechi ja'ame gaa tokkichi ja'ame an akka halkan san ja'ametti akka hammeenyatti miti viidiyoon waraabee irratti komantiidhaan maa Hussein Faarsa dheengadda arrabsaa turte eega leenca sii kanneennan aboo leencaa fi miti. Leencallee naa kan hin jenneeni. Gaafa maaliif akka gandatti Hussein maabaraa ganda jechuuf akka itti irra duulta jetteen ijoolleen carcarilleen akkasin loltullee waa sanii jechallee irraan dhaabbanne irra duuluu ittuma fufne. Bar ijoolleen carcar hin jirtu. Yaani bari maqman keessatti jechi isin waraane argee. Kasirfaan. Ijoolleen carcar tumtame ijoolleen carcar tumnaan galle. Ijoolleen carcar hin jirtu bari namni sirraa dubbate numa malee namni biraan jiru bari yaani maqman hundayni bare annaa galti. Ijoolleen carcar tumtame. Haya baay'ee bakka isaa haya san hundaa bakka bu'eenaa dhiifame sin gaafate caala haftee. Laa wallahi dhiifarra nuuf bari yaani gaafuma haasamu goone bare wallahi khadifa nu gaafattu miti noosan you know si jaalanna disa qabna. Arrani sinitti yaadee dhageessee arrani sinitti yaadee dhageessanii maaliifi wallahi waan guddaadha qonnee namaa keessatti waan guddaadha naa miti bar. Wallahi video dabalaan waan namni irra waraabisan guutuu imeela keessa naqadhee fixee imeela bira kuteetiin feesbuuk irratti maxxanfadhee fixee bar. Maaliif akkas godhe dhiiroo namni na gaafate jira. Namni silaa viidiyoo namni akkas sirra waraabee nama kana isaa ajjeese jee viidiyoo sirra waraabe. Viidiyoo sanarraa kaasaa jetteetu nama kadhatta. Of jala ganni dhiiftaa gad deebite. Hindi. Wadduun ittiin dhufin ittiin qaanfatan jawanni kun waan qiyyaa miti guyyaa wanni kun ragaa lammaffaa deebi'ee dhufu jira seenaadhanaaf. Arra deebisaan kan hin takka warra miidiyaa saniifis. Ganaadhaan viidiyoon gadhiifame kun immoo deebisaa nama iyyuu nama mataa qabuuti viidiyoo jaalibsaan na arrabsee hoon gadhiifadhee jaalibsaadhaaf gaafii ta'uu qaba. Kana dhibbatti beeka. Maaliif yoo arrabe irra na arrabsan an qabaadhee dhuga isaaf raga. Yoon immoo an hin qabaanne isatti deebi'ee rakkoo fida. Tura malee. Kanumaafuu ajandaa feesbuukaa nama tuktukaa feesbuukaa sana nama argan nama guddaa ilmaan guddifataadhaan dhaqqabu hin beeku. Garuu gargaarsi gaafa sanii sin na gargaartan kana gammachiisan. Wanni hubatuu qabdani caalaa irra deddeebi'aa miidiyaa irra jira. Osoo kaardii qarshii 10 hin gaafatin yookaan shaayii takka waliin gaafatin dhugaa jirturra dhaabbachuun keessan na gammachiisa isinillee ni gammachiisa jeetii yaada. Arrammoo yakkee maaliif ustaa ugasan jetta maali jeerratti maalirra dubbadha. Viidiyoo waraabee ani itti ergara dhaabbatanii arrabsinaan leencaan bitamtee jennaan aboo leencaanii miti gaafas isinuman arrabse borullee numan arrabsa. Garuu dhugaa tanan argee waan ijoolleen gaafa sannaan jette sanillee gaafa san ijoolleen bira dhaabbattuuf sanillee dhugaa argee an isin faarsee viidiyoo haasoo irratti dabbal isin hin tuhin wallahi wabillahi jechi inni jee haqa ijoolleen gaafa san isa bira dhaabbatte san argeetiin jira. Hussein waa'ee dabbal maatu as keessa fide irra deebitee waa'ee dabbal akkasii sabboonaati siin galle laalakki jane naanaa siibsa erga isaan siibsuu jiran naa siibsa. Ijoollee takkan dhiyoo tana nama harkaa baate gastii dabbaal irratti. Viidiyoo nu ergi janii ergee boggatana komantiin dhufanii dabbaa rabsanii keessa ol ba'anii viidiyoo irratti dubbatan. Bo'aa eda leenca seeqanninaanii arrabsee maabaraa faarsitee janiin. Eenyu jeen? Warra gaa miidiyaa kana gaa. An eenyu jeen hin beekaa miti. Warra komantii kana warra sumana. Warra media, Warra komantii.